Harka fuuni hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu an abdiidha. Viidiyoo kana ijoolleen umrii 18 gadi dhageeffachuu hin qabani. Okay, gaafii tokko jira, gaafii namni tokko keessaan dhufeetiin na gaafate. Haay Abdii, akkam nagaa jirtaa naan jedhe. Haati warraa koo yeroo wal qunnamtii saalaa goonu qaamni saalaa ishii baay'ee dhukkubaanii. Yeroo tokko ni dhiigaa, maal gochuu qabaa, baay'ee rakkadhee jira, baay'ee cinqamee jira wajjin, maal ta'uu qaba, akkam gochuu qabaa jedhee gaafii naaf dhiyeesse. Okay, wanta kana ijoolleen dhiiraa hundi keessanuu waan kana beekuu qabdanii. Wal qunnamtii saalaatiin duratti wantoota godhuu qabdan hedduutu jira. Amma akka inni jedhetti yeroo wal qunnamtii saalaa godhuun baay'ee dhukkubaan qaamni saalaa isii jedhe. Kuni maalirraa kan ka'e akka ta'e beektu? Kanaan duras wantoota tokko irra dubbadheetiin ture. Qaamni saalaa shamarranii akkuma beekamu wanta garaa barbaada. Shamarran abbaan warraatiif haati warraa wal qunnamtii saalaa gochuudhaaf yeroo qophaa'anitti shamarran guutumaan guututti isiin qophaa'ina haati warraa isaa qophaa'ina ta'uu qabaachuu qabdi. Qaamni isii guutuun reedii ta'uu qaba. Kanaaf wanti godhamuu qabu osoo wal qunnamtii saalaa hin godhin duratti wanta silaa godhamuu qabu, wanta akka ormaap jedhamu, kiising jedhamu kanneen shamarran hedduun amala garaagaraa qabaachuu danda'anii shamarran takka harma isii yeroo tuttuutu ta'uu danda'a fedhiinsi tokko ammoo amala garaagaraa qaban akkasuma. Kanaaf wanti godhuu qabdu akka qaamni saalaa isii jiidhu gochuu qabda. Jalqaba qaamni saalaa isii hanga jiidhutti wal qunnamtii saalaa san jalqabuu hin qabdu jechuudha. Erga uffata baafattaniitiin wal qunnamtii saalaatiif kaataniin booda akka qaamni saalaa isii jiidhu wanta garaagaraatiin wanta fedhii isii akka fedhiin isii dabalaa deemutti gochuu qabda. Saniin alatti akkanumaan bakkuma argitee dhuftee alumaa dhuftee yookaan teettiitumaan kaatee gogama kana osoo isiin fedhii hin qabaatiin calistee kan keessa keetu yoo ta'e isiidhaafis gammachuun ta'u si wajjiinis turuu hin dandeettu. Akkasuma sittis gammaduu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabda? Yeroo hundaayyuu ormaap kiising wanta garaagaraa wanta godhamuu qabu qaama saalaa isii tuttuquudhaan akka qaamni saalaa isii jiidha qabaatu akka jiidhu gochuu qabda. Erga qaamni saalaa isii jiidhuu isaa argiteen boodatti wal qunnamtii saalaa san jalqabuu qabda jechuudha. San yoo hin ta'in isiidhaaf gammachuu hin ta'u. Gammachuma kee qofa laalteetiin daftee keetuma qofa fixattee kan irraa buutu yookaan kan kaatu yoo ta'e suni isiidhaaf gammachuu hin ta'u jechuudha. Sitti hin gammaddu jechuudha. Yeroo hundaayyuu akkuma sitti mufattetti fedhii isii osoo hin eeginiif yookaan ammoo akkuma amma inni jedhe qaamni saalaa isii kan dhukkubuun yoo ta'e wanti isii dhukkubuuniif tokkoffaan wanti guddaan inni guddaan isa kana jechuudha. Osoo qaamni saalaa isii qophaa'ina hin qabaatinitti callisteetumaan wal qunnamtii saalaa kan raawwattu yoo ta'e isiidhaaf baay'ee miidhaadha. Gammachuus hin qabaatu, akkanuma dhukkubuunis danda'a jechuudha qaamni saalaa isii. Maaliif jalqaba irratti qaamni saalaa isii hin oo'ine fedhii guutumaan guutuutti hin qabaanne. Kanaaf yoo ati callisteetiin qaama saalaa isii keessa kan keessu ta'e isii dhukkubuu ni danda'a. Dhukkubuu ni danda'a, akkuma jetti dhiiguus danda'a. Kanaaf wanti gochuu qabdan hundi keessanuu qaama saalaa isii akka jiidhu, akka qaamni isii guutumaan guutuutti oo'u wanta garaagaraatiin gochuu danda'uu qabda. Akkuma amma afaan Ingilifiitiin finger jedhaniin kana qaama saalaa isii tuttuquudhaan akka qaamni saalaa isii jiidhu gochuun dirqamaa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa wanti hundi keessanuu kana beekuu qabdan. Osoo kan hin dhukkubneyyuu ta'e wanta kana gochuun dirqamaa jechuudha. Osoo kan hin dhukkubneyyuu ta'e maaliif yeroo baay'ee shamarran dafanii hin fixanii dhiiratu dafee fixa. Kanarratti akka shamarran wajjin walqixa fixuu dandeettu gochuun kan dandeettu qaama saalaa isii hanga jiidhu eeguu qabda jechuudha. Qaamni saalaa isii yoo jiidhee booda daftee isinis fixuu dandeetti, atis isiidhaan walqixa fixuu dandeetta jechuudha. Yookaan ammoo isiin qaamni saalaa isii yoo qophaa'ina hin qabaatiin kan isii hin tura, ati immoo daftee fixxaa jechuudha. Kanaaf walii galuu hin dandeettan, isii gammachiisuus hin dandeettu jechuudha. Wanti guddaan shamarran gammachiisuu, haadha warraa kee gammachiisuun dirqama. Haadha warraa kee gammachiisuu qabda. Wanta garaagaraatiin wal qunnamtii saalaatiinis ta'e wanta garaagaraatiin haadha warraa kee gammachiisuu qabda. Yoo wantoota kanneen hin raawwatiin wantoota kanneen yoo hin godhin garuu haadha warraa kee gammachiisuun hin danda'amu jechuudha. Gammachiisuu hin dandeettu. Yeroo hundaayyuu fedhii kee qofa eedeetiin kan irraa buutu yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Shamarran yeroo baay'ee wantoota garaagaraa barbaadan. Shamarran wal qunnamtii saalaatiin irratti callisaniitumaan wal qunnamtii saalaa gochuu miti kan barbaadan. Wal qunnamtii saalaa irratti fedhii addaa qabaachuu barbaadan. Jaalala addaa kennitee fi wal qunnamtii saalaa irratti akka isiin fedhii qabaattu gochuun
sirratti dirqamaa jechuudha. Isinis kan barbaaddu wanta akkasiisani. Yeroo san yeroo ati ormaappiidhaan wanta garagaraatiin qaamni si akka ho'u fedhiin si akka dhufu gootu walqunnamtii saalaa gochuudhaafis siifis ishiidhaafis baay'ee bareeda gammachuu yeroo fixanis gammachuu qabaatan jechuudha isin lamaanuu. Saniin alatti garuu gammachuu hin qabaattu isin yeroo hundaayyuu yeroo ati walqunnamtii saalaa gochuudhaaf qophooytu si diddii yookaan ammoo ni aartii jechuudha. Kanaaf ati immoo kan godhuu qabdu akka qaamni saalaa isii jalqabatti fedhii qabaatu akka jiidhu gochuu qabda. Erga jiidhuu isaa argiteen boodatti walqunnamtii saalaa kana raawwachuu jalqabuu qabdaa jechuudha. Kana beekuu qabdan hundi keessanuu. Amma obboleessi keenya kan gaafii nuuf dhiyeesse kuni haati warraa isaa yeroo baay'ee inni haadha warraa isaa wajjin walqunnamtii saalaa godha. Akkuma isiniin jedhe walqunnamtii saalaa kan yoo godhu akkanumaan ka'eetiin walqunnamtii saalaa jalqaba. Wanti silaa godhamuu qabu maalii kana hin godhu. Baafatee uffata isinis baafatee bidiribsi keessanii yookaan achumaan walqunnamtii saalaa jalqabanii jechuudha. Akkanumaan osoo waan takkayyuu hin fayyadamin. Kuni ammoo baay'ee rakkisaadha. Jalqaba wanti gochuu qabdu kun dirqama wal dhungachuudhaan wantoota garagaraatiin harmisii tuttuquudhaan maaliitu godhaan akka fedhiinsii ol dhufu gochuu akka fedhiinsii kalaayu gochuu qabda. Yeroo sanitti isin lamaanuu gammachuu addaa argattu jechuudha. Saniin alatti akkuma argite kana yoo kan deemtu ta'e baay'ee rakkisaadha. Hordoftoonni koo yeroo baay'ee wantoota garaagaraa isin barsiisaa ture seentanii YouTube keessa ilaaluu dandeettan. Namoonni haaroo dhuftan yoo jiraattan hundi keessanuu subscribe godhaa. Wantoota ani kana booda dabarsu hundaayyuu na hordofaa. Wantoota an duraan dabarses yoo barbaaddan seenaatiin gara jalaa laaluu dandeettu. Tibba kana barnoota sanniin dhaabeetiin ture. Amma garuu deebi'ee jira. Kana booda guyyaa guyyaan wantoota isin barbaadan akka gaafii keessanitti isiniif dhiyeessaa jechuudha. Gaafii hundaayyuu gaafii barbaadan koomantii jalatti naaf barreessaa. Namoonni gara Facebookaatiin na dubbistanis gara Facebookaatiin na dubbisaa akkasuma Instagraamaan. Kanaaf kana booda wantoota garagaraatiin isin barsiisaa. Kan duraan isin barsiiseen alatti jechuudha. Gaafii yoo qabaattan hundi keessanuu na gaafadhaa ani isiniif dabarsa. Obboleessi keenyaa fi akkasuma immoo namoonni rakkoo akkanaa qaban baay'een isaanii wanta kanarraa barumsa ni barattu jedheetii yaada. Wanti kun hunda keessaniifuu barumsa isiniif ta'uu qaba. Akkasuma namoonni tokko waanuma ani amma dubbadhe kanas akka saala akka yookaan ammoo qaanfachuutti ilaalan ta'a. Kuni ammoo qaanyiin qabu qaanfachuun qabdanii waan akkana irratti jechuudha. Kuni barumsa wal barsiisuudha. Isiniifis haadha warraataniifis abbaa warraatiifis namoota na dhageeffataniif hundaafuu bu'aadha jechuudha. Malee homaa wanti isin miidhu yookaan ammoo wanti waan biraa isinitti ta'u hin jiru wal barsiisuudha walirraa barachuudha waan hundaayyuu jechuudha. Kanaaf hordoftoonni koo gaafii qabdannaaf dhiyeessaa. Akkuma amma namni mucaan kun keessaan dhufeetiin gaafii kana naaf dhiyeessatti isinis gaafii qabdan hundaayyuu naaf dhiyeessaa. Maaliifuu rakkoon isaa kun isa qofaa miti rakkoon inni amma naaf hime kun namoota baay'ee irratti shamarran baay'ee irratti wanta akkanaa kun uumamuu danda'a kan jedhurraa anis waan kana isiniin ga'ee bayeetiin isiniif haasa'uu danda'e isiniif himuu danda'e. Kanaaf namoonni gaafiilee qabdan namoonni rakkoolee garaagaraa qabdan osoo hin qaanfatiin waan tokko yoo sun sodaatiin yoo barbaadan koomantii jalatti barreessaa yoo barbaadan ammoo keessaan koottaa naaf barreessaa. Hundi keessanuu waan kanarratti wal qaanfachuu wal sodaachuu hin qabdan jechuudha hordoftoonni koo. Okay, akkuma isin jedhe namoonni haaroon yoo jiraatan subscribe godhaa. Like tuquu hin dagatinaa. Viidiyooleen nu gadhiisnu yeroo hundaayyuu like tuquudhaan hamilee nuuf ta'a. Likein keessan hamilee namaaf ta'a jechuudha. Yeroo hundaayyuu viidiyoon koo jaalatamee jira kan jedhu waan nutti mul'isuuf hundi keessanuu like godhaa. Viidiyoodhaan kanaan dura barsiisaa turellee seenaatiin ilaalaa wantoota garaagaraa irratti barsiiseetiin jira. Akkasuma bugurii fuulaa kan balleessu waan adda addaati hundi keessanuu namoonni duraan nu hordofaa turtan hundi keessanuu ni beektu. Namoonni haarofti yoo jiraattan garuu seentanii akka laaltan isin affeera. Galatoomaa hordoftoonni koo yeroo itti aanutti guyyaa guyyaan kana booda guyyaa guyyaan barumsa adda addaa isiniif dabarsa. Hanga barumsa itti aanutti walitti deebinutti hundi keessanuu nagaanaaf ta'a. Baay'ee isin jaaladha. Namoonni kanaan dura koomantii jalatti gaafii na gaafataa turtan har'a koomantii keessan kan duraan hin laalin hundaayyuu irra deddeebi'ee laalee jira. Gaafiilee garagaraatu na gaafatanii turtan kan isiniif hin deebisin dhiifama naaf godhaa. Hundi keessanuu miseenjeraanis namoonni na barreessitan tokko kan isiniif hin deebisintu jira. Maaliifuu yeroo waan hin qabneef miseenjiin yoo waan baay'ateef kanaaf osoo isiniif hin deebisin tureetiin jira. Hundi keessanuu dhiifama naaf godhaa. Irra deebi'ee miseejii keessan kan hin deebisin hundaayyuu laaleetiin isiniif deebisa. Gaafii yoo qabaattan ammas koomantii kana jalatti barreessuu ni dandeettu. Galatoomaa hundi keessanuu nagaa naaf ta'a. Bye bye.
Okay, dhiifama link telegrama kiyyaa amma kunoo commenti kana jala isiniif kaayaa link telegrama kiyyaa commenti kana jala isiniif kaayaa gattu qaati achirraanis na bareessu dandeettan gara telegramaatiin jechuudha. Maaliif namoonni baay'een Facebook irraan friend yoon ta'in message keessan akka tasaa arguu hin danda'u yoo yaadadheetiin seene malee. Kanaaf telegramaan ammoo yeroo hundaayyuu waan argamuuf namni na barbaadan lakkoofsa isiniif kennuu danda'a. Garuu link telegramaa isiniif kaayaa link sanirraan na dubbisuu dandeettan. Galatoomaa hundi keessanuu.